yaadanis wanni isaan dalaganis haalli isaan itti deemanis marti haala addaa tokko. Nama osoo uummanni gabroomee hin beekin waa'ee gabrummaadhaa uummatatti maatiin hin ture. Hatta biyyoonnummaan akka Afrikaa teenyatuunni olladhan teennaa Keenyaas haa ta'u gogaan maalii jedhan kunniin hundi isaanii namoota adiidhaan qabamaniitiin hacuuccaa jala jiran keessatti hacuuccaa san irratti finqiluudhaan nama jalqabe jaarsi kuni haalli isaan itti yaadan ammoo haala bareedaa tokko maali beekumsaan doofummaa injifannaa jedhan beekumsaan gabrummaa injifannaa jedhan qabsoo Baale keessaa sani jaarsi koordineetarii jedduu tana laal tun asiin dalloo tun asiin bahaa jedduu tana jiranii jedduu tana keessatti duruu wanni jaarsi haasawaatiin hin tura wanni dirree sheekuseen dhaqanii lafa soofuma dhaqanii bakka cidhaattis dhaqanii uummata wannaa jedhaatiin hin turan gabrummaa ofirraa buusaa ijoollee keessan barsiifadhaa. Taaddasaa Birruu duraa jaadam miseensa Maccaaftuu lamaan as Finfinnee kana dhufanii Jeneraal Taaddasaadhaan wal arguudhaaf nama Huseen Suraat jedhametu silkii kenneef Jeneraal Taaddasaadhaan akka wal argan hin dawwalanii waggaa isaan dawwalan security mana jirti makiinaa si erginaanii niin dhufanii jaarsii hin seenanii makiinaa seenanii waggaa isaan mana bakka buufata poolisiidhaatiin gaaniitiin jedhan dubbiin akka jijjiiramtuun beekanii meeshaa harkaa qabanii shugguxis qabatanii as jalatti hidhatanii deeman akka guutuu kan dubarraan baafatan. Sakattaanii waraqaa isaanii fudhatanii mana fincaanii seenanii nyaataniitiin liqimsanii waan garaa kennaa bahe garaa nu bahe garatti deeffanne waan fiddan fidaa jedhanii bakka baqqallan. Kanaaf jecha jaarsidhanii Afrikaan dinna dirijitiin fooqii bareedatti ijaarrate kana keessatti martinuu achitti wal ga'an. Alamuu Qixxeessaa, Maammoo Mazammil, Taaddasaa Birruu, Kabbadee Buzzuneesh warroonni Maccaaftuu lama jiran hundi isaaniitu achuma keessatti walitti dhufan. Marti isaaniitu alam bakkaan jedhanii. Alam bakka achuma jennee jirtedha. Naannoo itti san xixinnoodha. Amma waan garaas nyaatu tokko fooqatti Chaayinaan teessuma Afrikaatti fi jaarsan agartee achitti fannifamee Maammoo Mazammil. Soodduuni namoota biraadhaa achi keessa jira. At least Oromoon osoo ka Oromoo taataati biyaansi victim kan inni itti ta'e suni bakka sanitti dhaabachuu fi qabaachaa. Haga Oromoon of hin beeknaadha fooqii san bareeda jettee ilaalta nigin dhiigaan ija dhiigaatiin ilaala dhugaa seemu. Biiroon kiyyallee jechuun karaa saniin ija kiyya gaddeeffateetiin hin deema dhugaa. Himimmaan turatti dhagaa.